jalqaba. Kopheerra keessatti ajjecha Hacaaluun kan himatame Xilaa'uun Yaamii hidha umrii guutuun adaabam. Maatiin Hacaaluu maal jedhu? Murtii kana maatiin adda biraa eegaa hin turre murtii ijoollee kanarratti darbee gama seeraatiin isaan ilaalchatiin ilaallatan qoratanii bira geenyerra jedhanii murtee dabarfataniiru. Naqamteetti dargaggeessi tokko guyyaa tokko cidhisaatiin booda dhabamee reeffi argamu himan. Poolisiin deemanii hoteela keessatti barbaadanii dhuma keessa barbaadaa osoo deemanii har'a sa'aatii naannoo sa'aatii 7 ijoolleen laga soorgaa keessatti bishaan keessaa qarqara bu'ee argamee jira. Naannoo daangaa Suudaanii fi Itoophiyaatti reeffi hedduun bishaan keessatti argamee jedhan kanaaf oduu dabalataan waliin tura an Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattoonni oduu jalqabaatiin reeffi namoota 30 bisaaniin dhiibamee laga naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan daangessuutti argamu jiraatonni gam Suudaanii himan. Kanneen reeffi isaanii bisaan keessatti mul'atu keessa karaa isaan rukutaman yoo jiraatan kaan immoo harki hidhamee jira jedhan. Lagi kun naannoo Tigraay bakka finciltoota Tigraay fi loltoonni Itoophiyaa fi kanneen isaan tuumsan ji'ootaan walolaa jiran keessaa beekaa Toomaa gabaas qaba. Sudaanitti Satiit jedhamuun kan beekamu lagni Takazee lixa Tigraay iddoowwan erga waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay eegaleen booda naannoo Amaaraa dhuunfatee qaxxaamuruun gara Sudaanitti yaa'a. Guyyoota darban laga kana keessaa yoo xiqqaate reeffi namoota 30 olii baafamu Reuters namoota ijaan arganii fi aangawoota Sudaan wabeeffachuun gabaaseera. Reeffi kun gama daangaa Sudaaniin kan baafame yoo ta'u bishaaniin dhiibamee akka dhufe himu namoonni ijaan argan. Guyyoota muraasa darban suuraalee fi viidiyoowwan suukanneessoo ta'an reeffa namoota bishaanirra bololi'anii agarsiisu marsaalee hawaasaa irratti qoodamaa ture. Ogeessi fayyaa lammii Itoophiyaa kasadaasa darbe waraana baqachuun gara Sudaan cehee achi jiru Dr. Teewodiroos Tafarraa guyyoota darban reeffa namoota 10 wayita laga keessaa bahu arguu BBC'tti himeera. Haga ammaa ani mataan kiyya ganama kana dabalatee reeffi namoota 10 yoo bahu argeera. Walumaa galatti garuu reeffi namoota 28 laga keessaa baafameera. Kana poolisiin Sudaan illee quba qaba. Namoonni reeffi isaanii argame dhiironnis dubartoonnis jiru. Garii isaanii irratti madaa kan rasaasaa fakkaatuu fi kaan irratti ammoo madaa meeshaa qara qabu fakkaatu argeera. Reeffi namoota hedduun harki isaanii duubatti hidhamee jira. Rogeeyyiin dhalattoota Tigraay reeffi namoota kanaa haleellaa sabaan adda baasuun dhalattoota Tigraay irratti lixa Tigraayitti raawwatamedha jedhu. Eenyummaa namoota kanaa adda baasuun ulfaataadha akka jedhu Dr. Teewodiroos namni tokko kan reeffi isaa argame maqaa afaan Tigree Giday jedhu tumatee akka ture hima. Reeffi namoota kanaa haga guyyoota 7 akka ture ta'uu kennoolles tilmaama isaa hima. Lixa Tigraay keessumaa naannoo Humaraatti dhalattoonni Tigraay haleellaa irratti raawwatamaa jiru dhiyeessuun ammallee gara Sudaan baqachaa jiraachuu kan himu Dr. Teewodiroos guyyoota 3 dura namoonni 29 daangaa cehuun Sudaan gahuu dubbata. Isaan waliin imalaa akka turan namoonni 30 ol garuu milishaa naannoo Amaaraa fi loltoota Eertiraan to'annoo jala oolfamuu dhagahuu hima. Mootummaan Itoophiyaa Humaraatti namoonni nagaa ajjeefamanii lagatti gataman ka jedhu ololadhaa jedha. Wiirtuun odeeffannoo qulqulleessu yeroo waraanni Tigraay eegalu mootummaan hundaa'e suuraawwan sobaa fi sukkanneessotaan dhumaatii Humaraa jedhamee ololaaf TPLF'n marsaalee hawaasaa irratti gadhiifamaa jira jechuun Twitter irratti barreesseera. Mootummaan Itoophiyaa amma dura TPLF reeffa loltoota isaa waraana irratti ajjeefamanii funaanuun akka namoota nagaa ajjeefamanitti dhiyeessuun olola hojjechuuf qophaa'aa jira jechuun beeksisee ture. Waggaa tokko ol eegee artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda manni murtii olaanaa irraa namoota jecha isaatiin himataman irratti adabbii murteesse. Himata tokkoffaa Xilaa'uun Yaamii hidhaan umrii guutuu irratti murtaa'ee jira. Dhaddacharraa kan hordofee waayilkeen maatii olaanaa dabalataan nuuf ibsa. Torban darbeerraa manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa dhimma ajjecha Hacaaluu Hundeessaatiin namoota shakkaman 3 ilaalee ture murtee kennuuf ture torbee darbee haa ta'uti himatamaa tokkoffaa Xilaa'uun Yaamii ganda isaatirraa waa'ee amala isaa kan ibsu xalaa dhiyeeffachuu hin dandeenye kanaaf yeroo itti aanutti dhiyeeffadha ka jedhuun murtii odoon kenniin har'atti beellamamee ture. Manni murtichaas egaa galmee himatamtoota 3 himatamaa tokkoffaa Xilaa'uun Yaamii akkasumas himatamaa lamaffaa Kabbadaa Gammachuu fi sadaffaa Abdii Alamaayyoo ilaaleetti kan jiru abukaatoowwan ittisaa fi abbootiin alangaa yaadota adabbii cimsanii fi laaffisan kaasaniiti kan jirani. Himatamaa tokkoffaa Xilaa'uun Yaamii egaa Hacaaluu Hundeessaa kallattiidhaan irratti dhukaasuudhaan
seeraan ajjeesee ka jedhu balleessaadha jedhee manni murtii ragaa namaatii fi sanada adda addaatiin waan mirkaneeffateef jecha Xilahuun Yaamii egaa himata kanarratti yaadota adabbii naaf hir'isu jedhan dhiyeeffateeti kan ture. Kana keessa maatiin bulchaa barumsa waan hin qabneef yakka kana keessatti kan inni hirmaadhee hawaasa keessatti amala gaarii qabaa ka jedhuu fi dhimmoota adda addaa dhiyeeffateeti kan ture. Haa ta'uti manni murtii yaadota adabbii salphisaniif jedhee Xilahuun Yaamii dhiyeeffate kana keessa hawaasa keessatti amala gaarii qaba ka jedhu qabxii tokko qofa kan qabee fi abbootiin alangaa gama isaaniitiin Xilahuun Yaamiis ta'ee himatamtoonni lamaan kabbadaa gammachuuf Xilahuun Yaamii jechuudha yakka kana itti yaadanii maallaqa argachuudhaaf jecha mootummaa fonqolchuudhaaf qaamota abaa'oo shanee fi wayyaanee jedhaman wajjin qindaa'anii faayidaa isaaniif hin malle argachuudhaaf jecha itti yaadanii hirmaatan waan ta'eef adabbiin isaanii itti cimuu qabaa ka jedhu adabbii itti cimsaniif gaafatanii turanii. Haaluma kanaan egaa yaada gama lamaanii kan dhaggeeffate manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a oleenii Xilahuun Yaamii hidhaa cimaa umurii guutuutiin akka adabamu murteesse. Akkasumas ammoo kabbadaa gammachuu himatamaa lammaffaa jechuudha. Shukkuxiin Hacaaluu Hundeessaa ittiin ajjeefamillee kan kabbadaa gammachuu kana akka ta'edha har'a mana murtii irratti kan ibsame. Kan dhukaasee ajjeese himatamaa tokkoffaa ta'us shukkuxiin Hacaaluu Hundeessaa ittiin ajjeefame garuu kan himatamaa lammaffaati jedhee manni murtii. Kanaaf kabbadaa gammachuu yakka kana keessatti hirmaannaa godheef hidhaa cimaa waggaa 18 kan itti murame. Himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo yakka kana keessatti kallattiidhaan hirmaannaa dhabus yakki kun raawwatamuu isaa odeeffannoo qabu qaama dhimmi ilaalu odoo hin ibsin hafuu isaatiif jecha innis egaa odeeffannoo otoo kennee jiraate ta'ee balaan ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin booda ga'e kun xiqqaachuu malaa ka jedhu manni murtii hidhaa salphaa ji'a ja'aatiin adabee jira. Haa ta'uti egaa adabbiin kun kan lakkaa'amu guyyaa isaan to'annoo poolisii jala oolan irraa qabee waan ta'eef jecha himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayoon yeroo hidhaa isaa xumureetti kan jiru waan ta'eef guyyaa irraa kaasee yoo yakka biraatiin barbaadamaa hin taane akka gadhiifamu jechuudhaan manni murtii olaanaa federaalaa har'a kan murteesse. Maatii himata kan irratti himatamtuun afuraffaa Lamroot Kamaal dubbiin isii maalirra jirti? Manni murtii olaanaa federaalaa ammaan dura yakka kana keessatti hirmaannaa hin qabdu ragaan hirmaachishee agarsiisus waan hin jirreef bilisaan haa gadhiifamtu jedheeti kan ture. Haa ta'uti abbaan alangaa federaalaa dhimma Lamroot Kamaal kana irratti oliyyannoo waan gaafateef jecha dhimmi ishee mana murtii waliigala federaalaatti ilaalamaa jira. Jimaata dhufuus beellama qabdi isheen. Galatoom maatii. Galatoom. Murtee kan hordofee obboleessi Hacaaluu Hundeessaa akka BBC'n dubbifte murteen tun quubsaa hin taane him. Murtii kana maatiin adda biraa eegaa hin turre wanti deemaa turee fi wanti ilaalaa turre waanuma kana meebii yaadatta isaanaan miidiyaa keessan faana ji'oota muraasaan dura turtii taasiseen ture. Mucayyoo manni murtii bilisaan gadhiisee abbaan alangaa oliyyannotti gaafatee mucayyoon erga mana murtii dhiyaachuu dhaabdan illee mana murtii dhaqaa hin jiru maatii warreen kaantu dhaqa. Dhaddachas kan hordofaa ture haadha warraa fi obboleessi keenya hangafaa fi kanneen haati manaa isaa abbaan ishee fi obbolaa isheetu hordofaa ani tootaalii erga intala sana mana murtii liddataa irraa bilisa jedhanii gadhiisanii oliyyannoodhaan pilaazmaadhaan mucayyoon dhiyaachuu erga jalqabdan mana murtii dhaqee hin beeku. Kanaaf wannuma eeggamudha. Wannuma eeggamus ta'e waan adda biraa hin taane anaaf dhimma kana faana walitti dhufeenyaa fi hidhata akka qabdu mucayyoo sanaa fi mucayyoo sana qofa. Ijoollee kana akkaataa seeraan afaan seeraatiin haasa'anii qabanii afaan seeraatiin qoratanii bira geenyarra jedhanii murtii mataa isaanii dabarfataniiru. Haaqni isaa dhiigni isaa kan harka jiru akka maatittis akka namuu hundi akka hubatu ka barbaannu intala bira jira. Haaqni mucaa sanaa intala harka jira. Karaa gama biraatiin murtii ijoollee kanarratti darbee gama seeraatiin isaan ilaalchatti ilaallatan qoratanii bira geenyarra jedhanii murtee dabarfataniiru. Murtii kanarratti otoo isaan yaada kennan gaariidha. Malee ani akka obboleessaatti haaqni isaa ka jiru intala kana bira deemee adeemsi kun gurbaasa himatamaa tokkoffaa kanarratti xumurama jedhee dubbadheera. Murtiin isarratti darbees akkuma argitan kana. Ulfaadhu Sisaay. Galatooma. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Naayijeeriyaan talaalii COVID-19 doozii miliyoona 4 mootummaa US irraa argatte. US doozii isaanii miliyoona 80 keessaa doozii miliyoona 25 Afrikaaf qooduu karoorfatte. Naayijeeriyaan kan dhukkubichaan miidhamaa jirtu namoota muraasa qofa talaaltee jedhan.
Afgaanistaanitti waraanni biyyattii hidhattoota Taliban irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluun dursa jiraatonni magaalaa Lashkargaa keessa akka baqatan waamicha dhiyeesse. UN dhiyootanaa lol magaalicha keessatti hammaateen yoo xiqqaate namoonni nagaa 40 ajjeefamuu ibse. Hidhattoonni Taliban ammaatti magaalicha harka caalan to'achuu himan. Lammiileen keenya atileetonni isaanii atileetiks Tookiyo irratti warqii argachuu dhabuun miidiyaa hawaasaa irratti yaada kennachaa jiran. Namoonni garee fuulduraanii medaaliiwwan atileetonni keenya namabiraati dorgoman argatan akka kennatti fudhannaa jedhan. Keenyan ka waggoota hedduu fi warqii hin dhabin dorgomii kan irratti tokkollee argachuu dadhabde. Suudaan kibbaatti miseensonni paarlamaa 580 paarlamaa haaraa hundeeffametti kakatan. Hundeeffamaa mammaree kuniin kan miseensota paartii bulchuu fi mormitoota walitti fidu haaldureewwan bara 2018 dhukaasa dhaabuuf kaan jala jira. Ogeessi fayyaa Riifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa Gamee Moosisaa kan sanbata dabree sirna gaa'elisa raawwatee har'a du'ee argamuun namoota hedduu rifachiise. Gamee Moosisaa dargaggoon umrii 28 cidha isaa guyyaa tokkoon booda mana ba'ee haroo soorgaa kan magaalaa Naqamtee keessatti argamu qarqara reeffi isaa argamuu himan. Beekaa Tooma Boleessisaa Caalaa Inkoosaa bilbilaan dubbise. Ani gammeen akkuma aadaatti yeroo qabatee waldaatti qaxaroo qabatee beellamatee irratti kadhachifate mufii tokko malee gadda tokko malee kan inni sargii isaa gaggeeffachuu fi ji'a lama ta'ee wajjin haasa'utti kaane irratti mari'annee wajjin qopheessutti kaane ani kanan jiraatu naannoo Burraayyuudha. Achoo asuma makiinaa qabannee wajjin deemnee sargii firmaan raawwannee gadda tokko hin qabu mufii tokko hin qabu gara mushurraatiinis ta'ee kallattuu hundumaaniyyuu gadda tokko hin qabu gaafa guyyaa lammaffaa bulee gaafa sanbataa akkasuma gammachuu guutuu qaba. Waan tokko fiilingiin fuula isaa irratti illee kan mul'atu jiru jecha dubbannaa minaaminii kan irra darbii jechuudha. Fiilingiin gaddi waan tokko fuula isaa irra hin jiru baay'ee gammada. Sargiin haala gaariin keessa darbe hundumatti gammadee baqa. Gaafa saayitiin jaaroodhu gammeen manaa ba'ee saayitii sanatti takka ba'ee ba'uuf kennaan godeenyaan isaa deebise. Lammaffaa irratti immoo miinzoliin saayitii jaatti gara millaashiitti deemama waamamaniiru. Kanarra miinzeen inni tokko keessa baajaajii fidatee baajaajirraa bu'e. Baajajirra sanne bu'ee baajaajuma sana deebisee yaabbate gammeen. Achiin dhaqan jenne kanan dhaqan jenne baajaajuma sana yaabbate kallattumaan baajaajii sana wayiin dawwalatee waammatee michi baajaajiin ofii ishee dhuftee dhaabatte miti baajaajii dingata karaarraa miinzeen qabatee dhufee yaabbate eessa akka dhaqeeyyuu kanaa booda hin argamne silkee mana kaa'ee ba'e. Kun yoomidha? Kun gaafa sanbataa naannoo isaatti ja'a. Sanbata guddaa jechuudha. Sanbata guddaa qidaameedha sargiinsa. Gaafa sanbata guddaa sa'a ja'a irratti miillaashi deemuuf otoo namoonni qophaa'aa jiran bijaama uffatee jiruun. Achi booda eessa akka deeme dhabdanii? Eessa akka deeme iyyuu hin dhabne. Baajaajii yaabbachuu bichaa beekna. Eessa akka deeme iyyuu namoonni bakka obbolaan hundinuu guutuun laga keessayyuu poolisiin deemanii hoteela keessa barbaadan hundumaa keessa barbaadaa osoo deemanii guyyaa dhumaatti riizaaltii isa kanaan agarra. Har'a sa'aatii naannoo sa'aatii 7 ijoolleen laga soorgaa keessatti bishaan keessaa qarqara bu'ee argamee jira. Dawwalanii namootatti himnaan namoonni birmatanii deeman. Achi booda leeffataa agarree kan inni shakkuu hin dandeenye waan tokko gochuu hin dandeenye miirma gaddaa keessa jirra baay'een hin dhukkubbii addaadha kun muudannoo akkasiin akkas ta'uusaa har'a sargii keessaa olee boora akkas kana raawwachuusaa akkoo gammachuu fi gaddaa har'aa boru guyyaa 2 gidduutti kana raawwachuusaa hammam namaa dhukkubsire. Reefii dargaggoo Gamee Moosisaa gam Finfinneetti argamee bu'aan qorannoo isaa eegamaa akka jiru maatiin BBC'tti himan. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataanii itaanan pireezidantii Keenyaa Wiiliyaam Ruutoo kalee Yuugaandaa deemuuf Keenya bahuu dhowwan. Ruutoon ka hojii dhuunfaa fi Yuugaandaa deemuu barbaade haga mootummaa irraa eeyyama argatuutti deemuu hin dandeettu jechuun haaf. Eegii dhorkameen duuba Ruutoon rakkoon hin jirtu waaqa dhiisee jedhee Tiwiitarii isaa irraa barreesse. Olimpikii Tookiyoo deemaa jiruun ka dorgomaa turte atileetiin Beelaruus biyyatti deebi'uu diduun viizaan kennameef atileetiin tun sababa leenjiftoota isii qeeqxee fi Olimpikii Tookiyoo irratti gar biyyaatti akka balaaliftuu itti murtaa'ee fudhachuu didde. Dubartiin umrii 24 tun nagaa kiyyaaf sodaadhaa jettee hafte. Hanqiin konkolaachistoota hordofee dhaabbileen US konkolaachistoota Afrikaa Kibbaa irraa qacaraa jirti. Lammiileen Afrikaa Kibbaa afaan Ingilizii dubbachuu danda'uu isaaniitiif filatamanii jedhan. Dhaggeeffattoonni sagantaan keenya irraa haganumaa torbaan guutuu nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kana dubbii soddaa 3 obsanii 3 gorsan hiikan isa isaan biraatti maanii koomentii keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyees an asli galgalooti agborii isaatti akkana nagaa akee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.